Akkam jirtu nagaadha. Mee gaaficha faandamentaal of akkaawuntingii tokkoffaa kana gaafii moodela qorumsaa azitizzaamii kana wajjin haa ilaallu. Gaafiin tokkoffaan akka jettu the liability and owners equity of a Jive company is 65,000 and 79,500 respectively. What is the amount of the assets kan jettudha. Givenii wajjin haa baasnu. Giveniin isaa liabilitiin wal qixataa 65,000 owners equity'n kennamu 79,500 dha. Akkuma beektamu foormulaan accounting equation wal qixataa asset is equals to liability ida'u owners equity ti. Liabilitiin kenna 65,000 ida'u equity'n kenna 79,500. Walumaa galatti deebiin isaa $144,500 nu kenna jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa C ta'a jenna. Gaafii lammaffaa akka jetti. The liability of Rain Company equal 1/5 of the total asset. The owner's equity is $40,000. What is the amount of the liability dha. Ammas given yaa baasnu asitti given equity'n wal qixataa $40,000 taatee jirti. Liability'n wal qixataatti 1/5 asetiitidha kan nu kenna. Kanaafuu kan nu gaafatamnes liability'n isaa meeqa ta'a jechuudha. Eshi liability kana calculate gochuun duratti jalqabamee solution irratti let us calculate asset calculate haa goonu. Asset'n wal qixataa liability ida'u owners equity ti akkuma beekamu. Mee liability 1/5 assetii owners equity'n kennamu 40,000. Kanaaf assetiin wal qixataa liability'n 1/5 A jedhamee jira as biratti akkuma ilaaltan kanatti 1/5 dha. 1/5 assetiitii ida'u owners equity'n jenna. Owners equity'n nu kennamu immoo 40,000 taati jechuudha. 40,000 taati. Amma assetiidha calculate gargoonu. Assetii calculate gochuudhaaf assetii equation kanarra calculate gochuudhaaf cross baay'isuutu nurra jiraata. Cross yeroo baay'isnu denominator isaa 5 dha. Asittan kun 5 irraa yoo tokko hir'isnu tokko kana meeqa dhufa 4 dhufa. 4 wal qixataa 40,000 taate jechuudha. 40,000 taatee jirti. Assetii argachuudhaaf gamalachuu both side kan jennu bitaaf mirga isaa 5/5 baay'isuutu nurra jiraata. Kanaafuu wal qixataa 4/5 baay'isuu 5/5 wal qixataa 40 baay'isuu 5/5 goone. Eshi kun kanaan haa badu aayina asitti hafti. Aan wal qixataa 40,000 baay'isuu 5 irra 4 jennee kanaafuu 40,000 5 yoo baay'ise 200,000 dhufa. 200,000 hiruu 4ti. Kana yoo goonu assetiin keenya wal qixataa 200,000 ir 4 assetichi kaampaanii kanaa 50,000 kan ta'an liability dha. Kan nu gaafatanis liability'n isaa meeqadha? Liability'n isaa meeqadha kan jedhudha. Liability kaampaanii kanaa meeqadha gaafiin. Kanaaf assetiin wal qixataa liability ida'u owners
hiikkitiiti. Aseetiin kenna 50,000. Liabilitiin kenna aseetiin kenna 50,000. Liabilitiin kenna laa haa kenninu owners equity kenna 40,000 goona. Kanaafuu liabilitiin walqixa liabilitii jechuudha 50,000 irraa 40,000 hir'isna. Kanaafuu marti liabilitii 10,000 kenna jechuudha. Kun deebii gaafatamneeti. Kanaafuu deebiinsaa baa ta'a jechuudha. Baa irratti kan kenna 10,000 deebisnee gaafii kana biraa tarru. Bataan akkasitti. Assume the following are only accounts and balances used to prepare balance sheet of a small business owned by Cloud. What will be the amount of cash balance jedha gaafichi. As biratti aseetiin nu kennamee jira. Givenii haa baasnu. Giveniin keenya aseetichi walqixata account receivable eda'uu buildingiiti. Buildingiiti. Kanaafuu aseetiin kenna meeqadha? 1,600 eda'uu 22,000ti. Kanaafuu aseetichi nuuf kenna meeqadha? 23,600 eda'uu jedha. Ammas gaafii nuti gaafatamne kaashiinsaa meeqadha? Kanaafuu maal goona? Eda'uu kaashii jenna jechuudha. Kanaafuu taargeetiin kenna maalidha? Kaashicha kana kaalkuleet gochuudha. Ittaafuuf liabilitii adeema. Liabilitiin nu walqixata wage payable nu kennamee jira. Wage payable walqixata meeqa? 700. Owners equity nuuf kennamte meeqa? 28,700dha. Gaafii nuti gaafatamne kaashiin meeqadha? Kaashichi meeqadha? Akkuma beeknu solution haa jennu. Aseetiin walqixata liabilitii eda'uu owners equity yookiin capital haa jennu. Aseetiin keenya 23,600 eda'uu kaashiiti. Walqixata liabilitiin keenya 700. Capital keenya owners equity keenya immoo 28,700 nu kennamee jira. Akkuma asirratti argaa jirtan amma taargeettiin keenya kaashichituun hagamidha. Kaashiin kun hagamidha. Ittaafuufnu 23,600 eda'uu kaashii walqixata kana lamaan walitti hidhaan meeqa nu dhufa? 29,400 akkas taana fakkaata. 29,400 cheekaa goonu. 29,400 ta'uu isaa cheekaa goonu 28,700 eda'uu 29,400 dhufe. Kanaafuu kaashiin walqixata 29,400 irraa 23,600 hir'isitu nurraa eegama. 23,600 goona. Kanaafuu kaashichi dhaabbata kanaa 5,800 nuu kenna jechuudha. Kanaaf deebiinsaa caar kan jiru kana ta'a jechuudha. Gaafiin arfaffaan kan itti aanu a debit may signify a dash jedhaadha.
An increase in asset account, Ban decrease in asset account, Chan increase in liability account, Dan increase in owner's equity account. Asirratti normal balance dha kan nu gaafatamni. Normal balance of account. Normal balance of account. Accountii qabnu keessa normal balance isaanii jechuun karaa accountiin sun ittiin ol dabaluun jechuudha. Aseetiin kan itti aanu withdrawal and expenses karaa kamiin ol dabalu increase by debit yoo ta'u, lammaffaan liability, owners equity fi revenue maalidha? Equal to increase by credit. Creditidha. Aseetiin normal balance isaa debitidha. Debitiidhaan aseetiin withdrawal fi expensiin ni dabalu jedha. Kanaafuu filannoo kana keessatti an increase in asset account kan jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Ban decrease in asset account deebitiin miti. Aseetiin kan gadi bu'uun liabilityidhaan aseetichi inni qannasa. Increase in liability account, liabilityin ammas normal balance isaa creditidhaan ol dabalaa deema. Increase in owners capitaliin illee ammas deebitiin osoo hin taane creditidhaan ol dabala. Akkuma asitti argaa jirtan kanadha. Kanaafuu deebiin isaadha. Kan itti aanu gaafiin itti aantu akka jetti. Gaafiin itti aantu akka jettu the financial statement that shows the resource of the business and their source is known as jettidha. The financial statement that shows the resources of the business. Resource jedhama gaafichi. Resource of the business and their source is known as. Eessaa akka dhufe kan nutti agarsiisu statements of the financial position dha. Statements of the profit if lossing kan inni agarsiisan wociif galiif baasiidha. Change in equity kan inni agarsiisu isa capital irratti change yookiin immoo jijjiirraa dhufe kan agarsiisudha. Statements of the financial position kun balance sheet jettanii qabarattan jechuudha. Balance sheetiin kun maalidha? Resource kan agarsiisu ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafii ja'affaati. Gaafiin ja'affaan akkas jedha. The total asset and liability at the beginning and end of the year for Amin company listed below jedha jira. Beginning of the year assetiin jira, liabilityin jira. End of the year assetiin jira, liability jira. Kan nuti gaafatamne what will be the amount of net income or net loss if the owner invested 25,000 in the business and withdraw of 13,000 during the year. Gaafiin nuti gaafatamne kanadha. Kanaafuu amma inkaamii yookiin immoo net loss calculate goone jechuudha. Asirratti beginning of the year, end of the year asseetiif liability nu kennamee jira. Kan jalqaba calculate goon owners equity'n jalqaba irraa dhumarra jiru meeqaadha kan jedhudha. Wayim capital jennu. Okay, let us say it is capital. Capitalli jalqaba irra jiruuf dhumarra jiru meeqaadha kan jedhu ilaallu. Beginning of the year asseetiin 180, liabilityin 70. Kanaafuu capital beginning of the period irratti jiru asset minus liability yoo jenne nuu kenna. Kanaafuu 180 irraa 70 yeroo jedhamu 110 beginning irratti qabna jechuudha. Lammaffaan end of the year 350 dha. Kun 1,150 dha. 350 irraa 1,150 hirrifnu dhumarratti
okkitiin keenya 200,000 ta'a jechuudha. Kana goone egaa kana gooneen boodattee amma kan beekuu qabnu 200,000 kana keessaa maal fa'aa jira yoo jenne jalqaba net income as keessa jira. Withdrawal as keessa jira. Investmentiinis asuma keessa jira jechuudha. Wanta sadiitu as keessa jira. Wanti sadii as keessa jira jechuudha. Amma kan nuti gaafatamne investmentiin nu kennamee jira, withdrawal nu kennamee jira, net income dhaabbicha kanaa meeqadha? Net income dhaabbata kanaa meeqadha? Yookiin net lossiin dhaabbata kanaa meeqadha? Kana calculate gochuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Inni jalqabaa kan gochuu qabnu maalidha? Inni nuti gochuu qabnu statements of change in equity. Equity calculate gochuudha. Kanaafuu beginning balance meeqa ture? Beginning balance as biratti akkuma argitan beginning balance dha kun. Beginning balance beginningiin 110 add maal addaa goon investmentii 25,000 eshi sub totaaliin isaa meeqa dhufe? Sub totaaliin isaa meeqa nuu dhufe? 25,000 yoo itti daballu 135,000 nuu dhufe jechuudha. Ittaafuuf eshi less withdrawal kumaa meeqa? 30 as bira kan jiru jechuudha. 30 irraa hir'ifna. Balance without net income or net loss jechuu qabna jechuudha. Maaliif net income as biratti itti dabaluu qabna. Adda bakka inni kanarratti net income hin daballe. Net income isaatti akka calculate goonu balance without net income or net loss isaa meeqadha? $105 nuu dhufa jechuudha. Okay, good. Kana dhufe mitiire? Balance without net income. Net income nu hin seenin baalaansiin equity keenya 105 nuu dhufe. Xuroo as biraa deemna amma gara. Amma kan nuti ilaalii qabnu as biratti end of the year irratti equity'n baalaansiin isaa ending baalaansiin 200,000. Ending balance. Baalaansiin owners equity keenyaa meeqadha? $200,000 jechuudha. Kana keessa akkuma dura isinitti hime investmentiin jira. Withdrawal asirraa hir'ifameera. Kabira immoo net income asitti dabalameera jechuudha. Kun dabalameeti. Investmentiin asitti dabalame withdrawal kanarraa hir'atee net income baalaansii kanarratti dabalamee meeqa nu fideera? 200,000 nu fideera. Kanaafuu nuti kan arganne baalaansii without net income or not loss 105 argannee jirra. Kanaafuu net income keenya wal qixataa 200,000 irraa 105 yoo hir'isnu meeqa dhufa? $95 arganna jechuudha. Deebiin kana ta'a jechuudha. Net income nuti argannu 95 arganna jechuudha.